Shamaa harka fuunee dhaggeeffattoota furdiftoota waliif miidiyaa jalatti argamtan nagaa keessanii ani nagaa kooti galata waaqayyoo jirtu fayyaa keessanii lafuma jirtanitti nagaa waaqayyoo isiniif waayyetuun isiniin jira hunduma keessan isiniin jaalladha. Egaa obboleettan koo warreen mana kootiif haarawaa taatan yeroo jalqabaatiin mana koo dhuftanii subscribe gochuudhaan maatii koo akkasiin taatan kabajaa isin gaafadha. Warreen immoo maatii koo taatanii jirtan like gochuudhaan share gochuudhaan astaayitii jirmoo barreessitanii yaadota qabdan gaariidha itti fufii yookaas immoo kana miti kanatu irratee kana badee akkanaan jettan hin kabajaadha isin gaafadha. Egaa har'a kana jechuudha wanta furadhee gara mana keessanii dhufe jechuudha kana fakkaata. Nyaata aadaa Libaanoon keessaa isa tokkodha jechuudha nyaanni kuni. Nyaanni kana argitaniitu jalqaba kanan qopheeffadhe jechuudha. Timaatimiidhaa fi qaaraa yookaas immoo filaayiflee ka jedhamu sanasuma hin gubu jechuudha. Foolii isaatu baay'ee namatti tola malee jechuudha. Egaa asirratti dinnicha argaa jirtu dinnichaa fi timaatimiidhaa fi shunkurtii qaaraa ka hin gubne fooliin isaa namatti tolu sana bichaadha jechuudha. Asitti immoo akkuma isin argaa jirtan kun chikeniidha jechuudha. Chikeniin isinitti argamaa jiru natti fakkaata. Dabalatuma kanan ittiin miicee baaseera. Yerootiin dhabe yeroo miicuutti isin agarsiisa jedhe yerootiin dhabe kanan ittiin miicu tokko ashaboo itti naqa deebisees immoo loomii jechuudha. Loomii lamaan sadan tokkotti naqee sirriitti ishit godhee miica jechuudha. Ittuma dabalata miicee baaseera jechuudha. Amma kuni wanti inni barbaadu kana booda hin jiru jechuudha. Miicamee ba'eera. Ittuma dabalata argitaniittu ashaboo maankaa lama qopheeffadhee maankaa xixiqqaa lama. Asumaanillee zayitiin isinitti argama. Zayitii isaaf qopheessee jira jechuudha. Zayitiin kun isinitti argamaa jira jedheetii yaada. Ittuma dabalata lakkun saalsaa jedhama. Timaatimarraa kan qophaa'e kalarii adda addaa itti namee jechuudha. Baay'ee kan waxii adda addaallee bareechuu jechuudha. Kanaaf qophaa'e jechuudha malee barbaree miti. Warreen barbaree isinitti fakkaachuu danda'a barbaree miti. Kun immoo qimamiidha maankaa xiqqaa tokkoon qopheeffadhe jechuudha. Egaa asumaanuu jechuudha akkamittiin itti naxxaa saalsaa kana yoonaan jettanii bishaan qopheeffadhee jira jechuudha. Bishaan kun isinitti argamaa jira. Bishaan kanaan xinnoo itti naqeeti jechuudha. Sirriitti walii rukuta. Eddasii booda erga walii rukutee jedhee booda itti naqa jechuudha. Yeroon immoo waliin makutti walumaan ilaallaa turtiin keessan nafaana haa ta'uun isiniin jedha. Kabajamoo fi dhaggeeffattoota hordoftoota waliif miidiyaadha. Asumaan iyyuu argaa jirtu jechuudha. Timaatimii akka itti muradhe jechuudha. Geengoodha jechuudha. Geengoon mure hunduma isaa jechuudha. Timaatimiillee shunkurtiillee isinitti argamaa jira jedheeti yaada. Akkuma kana dinnichillee jechuudha. Qaaraa gurguddaan sunillee akkuma kana geengoodha kan inni murame jechuudha. Maaliif yeroo isin hojjettanillee isinitti bareeda. Akkasumatti immoo muramas. Kanan isinii jedhaa turtiin keessan nafaana ta'u jira. Bishaan kubbaayyaa kana tokko itti naqadhe jechuudha. Sirriitti waliin rukuteetanii intini sanatti gan naqadha jechuudha. Akka inni wal nyaatutti jechuudha. Dafee wal fudhata waan ta'eef ittuma dabalata kun qimamiidha jechuudha. Qimamii maankaa tokkoo fi walakkaa qopheeffadhee jira jechuudha. Egaa gara hojii isaatti dabarraa hordoffiin keessan anuma wajjin haa turu. Isa booda jechuudha. Shunkurtii kanaa fi dinnichaa fi qaaraa minaamina kana argitan akkasitti mure isinitti agarsiisee jira. Ittuma dabalata saaniin kun isaaf qophaa'ee jira. Yeroon itti waliin makee jechuudha foorenii keessa ol kaa'u walumaan ilaallaa hordoffii keessan nafaana haa ta'u. Egaan hordoftootaa fi dhaggeeffattoota waliif miidiyaa jalatti argamtan jechuudha. Turtiin keessan nafaan haa ta'u. Amma gaa sirriitti waliin makeetan isin agarsiisa jechuudha. Jalqaba chikenii kana isinitti agarsiisee jira jechuudha. Chikenii akkaataa kanatti muree jechuudha. Akkaataa kanatti muree akka inni maal ta'uuf akka inni dafee naaf bishaatuuf jechuudha. Kun immoo loomiidha jechuudha. Loomii kanneen ittiin miicceedha jechuudha. Loomii kanneen ittiin miicceedha jechuudha. Hordoffiin keessan nafaan haa ta'u waliin makeen isinitti agarsiisa isiniin jechuu jaalladha. Yaa uummata qashtii yaa uummata jaalalaayi. Asumaan egaa kana fakkaataa dinnichi akkaataa itti goggodhan dinnichatti naqaa jira jechuudha. Dinnicha akkuma kanatti muradhe jechuudha. Isinitti argamaa jira jedheeti yaada. Akkuma kana kun filaayiflee yookaas immoo qaaraa isa fooliidhaaf namatti toludha jechuudha. Qaaraa isa gubu sana osoo hin taane kan fooliin isaa bichaan namu barbaachisuudha. Egaa hordoftootaa fi kabajamtootaaf dhaggeeffattoota kooyi akkasumatti itti fufee jira jechuudha. Timaatimallee akkuma kanatti geengoo muradhee jira jechuudha. Isinitti argamaa jira dheetii yaada.
isinitti argamaa jira dheetii yaada baay'ee kan nama hawwatu jechuudha nyaata ajaa'iba dhugaan isinitti baay'een jaaladhanillee nyaata kana jechuudha egaa amma walumaa galattu mee jalqaba kanatti naqeen isinitti agarsiisa jechuudha jalqaba kanatti naqee isinitti agarsiisa isinitti argamaa jira dheetii yaada uummata qashtii koo uummata jaalalaa koo hordoffiin keessan anuma waliin haa turuun isiniin jedha akkaataa ajaa'ibaatti hojjedhee si nyaachisuu barbaadee jira har'a jechuudha akkaataa bifa bareedaa egaan asumaanuu argaa jirtu natti fakkaata kun qimamiisaadha asumaanuu ashaboolee qopheeffadheen jira siniin jedheen ture jechuudha ashaboo maankaa lama qopheeffadhee ture nyaata ajaa'ibaa baay'ee kanan jaalladhu jechuudha nyaata kana asumaanuu kun zayitiidha jechuudha zayitii kubbaaya guddaa osoo hin taane xiqqaasaa isayyuu guutuu irra keessa hin baane jechuudha qopheeffadhe jechuudha kana fakkaata jechuudha nyaata ajaa'ibaa hojjedhee sin agarsiisuu barbaada har'a siniin jechuu jaalladha yaa uummata qashtii uummata jaalalaa egaan amma gara waliin makuutti deemna jechuudha walumaa galattu waliin rukunna jechuudha haala seera qabeessaani haala seera qabeessaa sirriitti ishit goonii waliin manna jechuudha qimamiin illee kana keessa isaatti akka galutti sirriitti murmuree jira isinitti argama natti fakkaata nyaata ajaa'ibaa egaa nyaata kana amma waliin makannee fidnee jirra already dhumee jira xinnoo hafee jira waan ta'eef isaaniin illee waan gahu natti hin fakkaatu argitanii egaa waliif miidiyaa kun nyaata hojjechuudhaan beekamtuudha kana narlolle malee astaatii keessan irraa keessanii astaatii naa kaa'uun irraanfatinaayi egaa warreen libaanoon keessa jirtan nyaanni kun maal akka jedhamu maqaa isaa beekuu dandeessu warreen kaanis beekuu dandeessu almost hin jira biyya keessattis hin hojjetama wanta akkasii kun hin nyaatama gizee tokko jechuudha nyaanni kun maali wajjin immoo hojjetama hojjettanii roozii wajjin baay'ee mi'aawa nyaata roozii wajjin baay'ee mi'aawudha roozii illee bukkeetti hojjedheetin isin agarsiisa jechuudha amma turtiin keessan anuma faana haa ta'uun isiniin jedha uummata qashtii uummata jaalalaa isiniin jaaladha hedduu kana isiniin kabaja adaraa keessan astaatii naa barreessuu akka hin irraanfanne egaan dhaggeeffattoota hordoftoota yuutuubii waliif jalatti argamtan amma nyaanni koon duratti qopheessaa ture jechuudha kana ta'ee foornii keessaa bahee jira jechuudha akkaataa ajaa'ibaatti jechuudha hurka keessaa urkaa jiru laala akkaataa ajaa'ibaatti bishaatee jira isin agarsiisa jechuudha yoo nyaachuudhaan leeyyuu baadhe jechuudha akkanitti bishaateef akkanitti bishaanne mee isinumtuu laalaan isiniin jedha akkaataa baay'ee tokko nama dhibutti jechuudha dhugaa daqiiqaa 15 gidduutti jechuudha akkanattiin bishaatee bahee jiran isiniin jedha kana fakkaataa isiniin jedha kottaa nyaadhaan isiniin jechuu jaalladha uummata qashtii uummata jaalalaa ittuma dabalata jechuudha bukkeetti raazinan hojjedha jechuudha argitanii kuni akka waxii wayii fakkaata baay'ee tokko namatti tola jechuudha baay'ee tokko kan bareedu baay'ee des kan nama jedhu jechuudha innaa kana fakkaata walumaa galatti chicken basiniyyi jedhu asii jechuudha afaan jaraatiin jechuudha chickenis siniyyi irratti yookaan immoo saanii irratti hojjetamu kan foornii keessa seenu jechuudha walumaa galattu jechuudha kana fakkaata gaafa raayiziin koomuu bishaatee walitti deebinee walumaan ilaallan isiniin jedha
turtiin keessan nafaana haa ta'uun isiniin jedha uummata qashtii uummata jaalala kanan baay'ee jaaladhu